Biyya amantii tokko jirtu jirtu uummata Oromoo baga jiraattan. Waan xiqqootee waliin galle amantiin tokko guyyaa bareedama jaallan dhufaniiti waan ta'eef yaadannoo isaanii gochuuf waan kaaneef walla geeffanna sagalee balleessaa abbo sagalee guyyaan irraa guyyaa yaadannoo gootota amantii tokkooti. Kanaaf gammachuun kaleessa iddoo nuti dhaabbannu kana diina dhaabbachaa ture. Har'a garuu wareegamaan dhufnee iddoo kana qabanne kanaaf iyyuu walla geeffanna. Dhiigaan dhufne waan ta'eef ni beektu miti? Tolatti dhufne? Dhiigaan dhufne iddoo kana. Dhiigaan waan dhufneef guyyaa sanaa kaasnee guyyaa ija kanarratti immoo isin uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waan godhu beeka. Uummanni Oromoo waan dhiigaan dhufe kana waan godhu beeka. Nuti waan goonu waraanni beeka. Uummanni Oromoo immoo waan gootu beeka. Oduuriiti. Tokkummaa godhatu tokkummaa yoo qabaatte waan guddaa cabsiti. Tokkummaan qabdu taanaan waan xiqqoodhaan dhufuu dandeessi. Isa kanaaf baga geessan. Jirtu uummata Oromoo? Jirtu uummata beekii? Baadiyyaaf magaalaan jirtu? Handhuura qabsoo uummata Oromoo kan taatan uummanni Oromoo baga jiraattan. As ga'uun keenya qoosaatti miti. Aarsaa guddaa kaffaltanii waraanni bilisummaa Oromoos uummanni Oromoos guyyaa irraa kan argate dhiigatti dhangalaasee lafeetti cabse. Kanaaf qabsoon keenya adeemsarra jira ammayyuu hin godhamin jira jechuudha. Har'a jiraachuun keenya kaleessa gamaaf gamanatti kan wal ilaalaa turre har'a kan jirru waraanni bilisummaa Oromoos uummanni Oromoos waliin jira jechuudha. Kaleessa waan baay'ee jedhanii adda nu baasanii turan miti. Har'a galanni kan Waaqaa ta'uu qabsoo dhugaa qabsoo